السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشماركم نزلة تمتوتا في كبرجمتوتو مطورمو زرجت بكم سنزر تنتي نجاح في كبجانجي نسم براجرات وجه هر الله كاتك إشو بريدو كنا هذا في أباس نكبر إيه في جرا إسنا مو حاجة أمراتي فيديو كي كان أنا أورفاس ننزرا أنا أمويو كتي ساتي في مشالي كني تكتكون أدان كبيس نتمتو سجورا ورون نمو مشاكل سان إسني في ورا بمني في إسني إبراهيم جيني في أبسان إجتا أكما ولدرا دوباتين كبر إسني في جورا matara qabate isini dhufa obsaan eeggadhaa sin jedha namoonni biraa ammoo warroonni ammoo boodaaf soom hiikaaf warra keessaniif kennaa garagaraa qabdaniif mana isaanii bareechuuf akkasuma wantoota garagaraa wantoota uffata isaanii ta'e uffata obboleeyyan keessanii ta'e carqii mana isaanii bareechuuf ta'e wantoota guutuu irraa iyyuu jechaadha kennaa barbaadan warroonni maatii keessanii bituu barbaadan lakkoofsi bilbilaatii duwwaa 972 duwwaa 25 irratti telegiraamiin iimoon waasaap illee kanuma direct illee kanumaan argachuu dandeettan jechuudha warroonni direct lakkoofsa bilbilaa kan kennu hojjechuu didinaan jettanii lakkoofsa bilbilaa irra deebi'ee isiniif kenna waan ta'eef obsaan eeggadhaa siinii biraa isinii kenna waan ta'eef kuwwan kanumaan bilbiluu dandeettan sa'a 24 lakkoofsa kiyya banaadha jechuudha silkiin kiyya hundumaanuu banaadha jechuudha sa'a 24 amma immoo gara meeshaatti tokkoon isin geessa isin ammoo nargeeffadha isin jedha warroonni maamila kiyya taatan buleeyyan keessan irratti hiriyoota keessan irra sheer godha warroonni ammoo maamila keenyan ta'anii haarawaa taatan ammoo subscribe godhaati maaliif viidiyoon kiyya guutuun adadaan gadhiisuun akka isin bira gahuuf subscribe gootan malee bira hin darbin amma immoo gara meeshaatti isin geessa jalqabarra kennaa haadhaa fi abbaatiin uffata diinii uffata baay'eedha jechuudha karaa isin tokkoon isinitti mul'isa jechuudha uffata baay'eedha uffata baay'eedha tokkoon isinitti mul'isa jalqaba irratti obboleeyyan lama qabdi tokkochi guddaadha obboleeyyan lama qabdi tokkochi guddaadha tuwwan ammoo xixiqqaadha jechuudha xixiqqaa yoo isin jedhu xixiqqoo ijoollee waggaa 16 ijoolleen waggaa 16 nama lama jechuudha guddaan tokkocha kun abbaadha waan egaa uffata diriyaa akka jechuudha diriyaa yookiin mudawwara oriijinaaliidha baay'ee tokko oriijinaalii kan ta'e jechuudha tokko keessaa baasisanii mul'isa wanti isin beekuu qabdan obboleeyyan keessanii mudawwara garagaraa yoo bituu barbaadan maal gootanii footoo isaanii na ergitanii footoo yoo na ergitan lakkoofsi kinoo asirra jira jechuudha lakkoofsi kinooti lakkoofsa asirra jira kun amma kan nama guddaati 54 20 kun ammoo bal'ina kanaati jechuudha 54 ammoo qumatiidha jechuudha lakkoofsi isaan godhatan 54 jechuudha ka abbaatii fi obboleessaa walqixa 54 ka ijoollee abbaa waggaa 15 kun ammoo 52 20 kun ammoo qaama bal'ina qaamaati furdina yookiin bal'ina qaamaati kun ammoo qumatiidha jechuudha akkanumatti kinooti ka ijoollee illee akkasuma jechuudha ka ijoollee ammoo 20 kana kun ijoollee sun 20 ka isaanii ammoo 22 jechuudha maaliif qaama hin qabdu ijoolleen qaqal'oo waan taateef ka jaraa 20 kan nama guddaatii fi ka mucaa guddaa ammoo 22 jechuudha lakkoofsa qaba hundumtuu lakkoofsa qaba jechuudha akkana fakkaataa kinooti yoo ban jettan baneellee isinitti mul'isa maaliif erga takkatti bitame waan ta'eef mudawwara baay'ee bareeda akkasuma ammoo oriijinaalii ka ta'e jechuudha kino akkana fakkaata jechuudha baay'ee bareedaadha maashaallah mudawwara akkana fakkaatu bittee jirti jechuudha obboleeyyan isiiti mudawwarri guutuun akkana jira akkuma isin jedhe san ka ijoollee waggaa 16 kuni wanti inni wal caaluun bal'ina qaamaatii fi qumatii miti bal'ina qaamaa wal caalu jechuudha bal'ina qaamaa wal caala maaliif namni gurguddaan ammoo qaama si qaba ijoolleen waggaa 16 ijoollee waggaa reef lafaa dhuftu waan ta'eef qaama qabdu qaqal'attee dheeratti waan ta'eef qumatii waluma qixaa qaama jechuudha wal caalu kun akkanatti akkana jira jechuudha maashaallah hundumtuu tokko mudawwara amma faashinii dhufe jechuudha gatiin isaa birrii 2500 jechuudha gatiin isaa illee qinnaashidha birrii 2500 jechuudha mudawwara meeqa mudawwara 4 jechuudha kinooti karaan isaa ammoo akka wal fakkaaneef karari garagaraatu jechuudha arfanuu karari garagaraati kun ammoo ka abbaatii ka abbaa kana hamaamaa isaaniitiin akka maatii wal keessa ta'uuf kinoo kana bitee jechuudha hamaamaan illee daalacha illee daalacha namni gurguddaan yeroo baay'ee karari adii yookiin ammoo karari kanaan jaalata jechuudha karari kanaa fi karari addiidha kan nama guddaa ta'uuf baay'inaan isaanii kan nama isaaniitii kun ammoo ka abbaatii kinooti 22 fi 54 kinoo kana jechuudha akkana fakkaataa isa kana jechuudha ka abbaa mudawwara 4 fi hamaamaa tokko jechuudha kan keessa argitanii mudawwara 4 fi hamaamaa tokko bite jechuudha gatiin isaa birrii 2500 jechuudha baay'ee oriijinaalii ta'e
akkana fakkaata jechuudha. Namoonni sooma kanarratti soomni hiikaa kanaaf obboleeyyan keessan ta'ee abbaa manaa keessan ta'ee abbaa keessan ta'ee namoota barbaadan sarpiraayizii godhuu barbaadan akkana fakkaata jechuudha. Kana irra deebi'ee booda cabsaa. Inni biraa ammoo diriyaa haadhaati jechuudha. Argaatanii kun diriyaadha. Diriyaa haadhaati maashaallah kana gaa'isiif haa ta'u haadhisiitiif kinooti diriyaa kana jechuudha. Diriyaa baay'ee bareedu akkasuma bal'inallee baay'ee qabu jechuudha. Argaatanii diriyaan kun baay'ee bareeda bal'inallee akkasuma qaba jechuudha. Maashaallah akkana fakkaata. Diriyaan kun gogoraa jalaa qaba, maqarabaa qaba, akkuma isin beektan jechuudha. Kinooti kun ammoo maqarabaa isaati jechuudha. Maqarabaan isaallee bal'ina baay'ee qaba jechuudha. Argaatan kana maashaallah bal'ina baay'ee qaba jechuudha. Baay'ee bal'aadha. Kinooti laafaadhaallee shaamaa akkasitti namarraa looyu sanillee miti jechuudha. Shaamaa namarraa looyu sanillee miti akkuma hundattuu hin mijaa'e jechuudha. Maashaallah namoonni kuwwan illee namoonni bitachuu barbaadan yoo ofiifillee bitatanii kaayachuu barbaadanillee yoo ammoo maatii keessaniifillee bituu barbaadanii akkana fakkaata. Baay'ee bareeda jechuudha. Akkuma isin argitan kana kinooti guddaadhaallee baay'ee guddaadhaallee akkuma barbaadanitti uffachuu hin dandeettanii yoo marachuu barbaadanii yoo kan uffachuu barbaadanii akkuma barbaadanitti yoo uffattan inni maashaallah baay'ee guddaadha. Kinooti baay'ee guddaadha jechuudha. Gogoraadha. Kunis gogoraa isaati. Kinoo argatanii gogoraa baay'ee bareedudha. Gogoraan isaa akkuma isin argitan kana argitanii baay'ee bareeda. Gogoraa isaati walirratti gatiin isaa 4,400 jechuudha. Sadiin isaa kunniin walirratti 4,400 ofiifillee bitachuu barbaadan haadha keessa ofiifillee bituu barbaadan jechuudha. 4,400 gatiin isaa. Inni biraa ammoo obboleessi kiyyaa bitee obboleessi kiyya dhiyoo tana fuudhee obboleessi isiillee biraa hambisuu hin barbaadu. Abbaa kiyyaa bitee haadha kiyyaa bitee isii biraa hambisuu hin barbaadu. Qamisii ofirratti lakka hodhisiisiif naan jette maashaallah qamisiin kun baay'ee bareeda. Godhadhee isinitti deebi'aa na eegaa isiniin jedha. Kana fakkaata argaatanii ofumaa kiyyaa akkuma ofii kiyyaa jaaladhutti akkaataan itti jaaladhu akkanuma jaaladha. Wallahi uffata kanaa akkanuma jaaladha. Argaatanii baay'ee bal'aadha. Harkisaa kun akkana narra gad bu'e malee hin jaaladhu. Harkisaa kun akkana dheeratee akkana gad deebi'e faashina waan ta'eef akkuma waan keetiitti ofirra laalinaa bitinaan jettee ofirmarra laalee akkana hodhisiisa jechuudha. Qamisiin kun yoo gatii isaa tilmaamuu hin dandeettanii koomentii irratti gatiin isaa meeqa jedhaatii naa tilmaamaa. Uffata isaa laalaa fi gatii isaallee naa tilmaamaa isiniin jedha. Akkana baay'ee bal'atee jechuudha. Argaatanii baay'ee bal'ata. Asmaraadha. Asbiratti illee kinoo asmaraadha jechuudha. Asbiratti illee asmaraadha. Diizaayiniin kun diizaayinii ofii kiyyaa jaaladhu. Yeroo baay'ee yoo argitan uffata akkanaati jechuudha. Diizaayinii jaaladhu akkanaatillee kan uffadhullee maashaallah akkana fakkaata jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Gatii isaa meeqa akka ta'e tilmaamaa isiniin jedha. Carqii fi gatiin isaa baay'ee walitti madaalu. Carqiin isaa kunillee yoo tuutan baay'ee laafaadha jechuudha. Lasas jedha namatti tola. Furdaallee miti baay'ee namatti tola bakka jiddu galeessa. Baay'ee tokko bareeda. Anillee jaaladhee jira. Isinillee yoo jaalattan gatii isaa tilmaamaa isiniin jedha. Gatiin isaa baay'ee hin madaalamne mee koomentii irra barreessa. Anillee gatii isaa isin himaa isinillee koomentii irra barreessa adda addaati. Argaatanii gatii isaa kana koomentii irra barreessa isiniin jedha. Asumaan godhadhee asumaan viidiyoo guutuu isaa kan maal isiniif waraaba. Isin ammoo xumura irratti gatii isaallee isin himaa. Isin ammoo hagas koomentii barreessa. Itti aansee ammoo rakabotiidha. Rakabotiin kun kinoo kan isin argitan kana. Rakabotiin kinooti. Rakabotii abbaa gadaati hin beekanii namni hin beekne hin jiru. Inni kun ammoo kan lixaan itti aarsanii ammoo saafisii irra kaa'an jechuudha. Kun ammoo maandagaadha. Siiniin abbaa gadaa ammoo darzana tokko. Sinin abbaa gadaa darzana tokko walirratti 3,300 jechuudha. Walirratti 3,300 inni biraa obboleeyyan kiyya guutuudhaaf buna naabitii naan jettee obboleeyyan 6 qaba. Haadha kiyya wajjin nama 7 hundaafuu kiiloo tokko garagara bitii naan jette. Bunaa fi sukkaara obboleeyyan kiyya tokko bitiif naan jette. Kinooti akkuma isin argitan kana kinooti hundaafuu garagara bite jechuudha. Akkuma isin argitan kana nama hundaafuu garagara bite jechuudha kinooti. As keessallee kinooti jechuudha. Nama hundaafuu kiiloo tokko garagara biteef jechuudha buna. Kiiloo meeqa bitee obboleeyyaniif kiiloo 6 haadhaaf kiiloo tokko wali kiiloo 7 biteef jechuudha. Sukkaarallee akkasuma naan jettee 1 2 3 4 5 6 7 sukkaarallee kiiloo 7 jechuudha. Garagara biteefi bunni kiiloo takkaatiin 450 hin beektanii kiiloo 7 sanii baay'ifadha. Sukkaara ammoo kiiloo takkaatiin 130 jechuudha. Barbaree baay'ee bareedduu taate jechuudha. Barbaree manaati jechuudha. Barbaree qulqullina sirrii qabu jechuudha. Kiiloo tokko naaf naan jette. Dhugaa isinitti himuuf baaltinnaa qulqulluu warra mana qopheessuu irraa malee hin bitu. Kiiloo takkaatiin 400 jechuudha. Kiiloo takkaatiin bitee fi dimmaasha kuni kiiloo isinitti hin fakkaatini.
Ishiin kun gimmaasha jechuudha. Walitti kiiloo tokko. Gatiin isii ammoo birrii 400 baay'ee urgoofti wallahi barbaree baay'ee bareedu fi inni biraa masoobii naafit naan jettee masoobii baay'ee bareedu. Mas argatan kana wanti islaaluu qabdan masoobii boota kana laaluu qabdanii masoobii haga fedhe yoo moofe hin moofa malee boota kanaan hin ciisu jechuudha. Argitanii kana laaluu qabdanii masoobii baay'ee qulqullina qabdu jechuudha. Ka boota biraa irraa hojjetamtee dhuftu ka gamalaan isii guutuun isii dhumatee safee masoobii bareedu bitee jechuudha. Gatiin isii birrii 3,000 yeroo hundumaayyuu boota biraa deemee Shashamannee keessa hin bitu boota biraatti deemee as keessa Shashamannee keessa hin jirti ka magaazina ture moofee jedhee anammoo isa san deemee obboleeyyan kiyyaa hin bitu maaliif jennaaniin jarra daraana kennatti adaraa jira boota biraa deemee boota qulqullina qabu boota biraatti bite jechuudha. Boota fagoodhaa bitaa masoobii tana masoobii bareedduu naggaadeen boota biraa irraa fiddu argattanii lakkoofsa irra barreeffattee akka walkeessa jalaa hin banneef iyyuu masoobii qulqullina qabdu jechuudha. Birrii 3,000 jechuudha. Inni biraa mooyyuu carqii hin qabaa. Uffata kiyya kuni ka amma baafadhe isin mul'isuu fi carqii hin qabaa. Firaashii naabitii naageessii naan jettee firaashiin kinootii kama isin argaatan kana jechuudha. Firaashii 3 jechuudha argaatanii kama carqii isaa wajjin dhambitusanii firaashiin tokkochi birrii 1,700 jechuudha. Firaashii 3 bitee jechuudha. Tokkochi 1,700 firaashii 3 bitee fi tiraasillee 6 naabitii naan jettee firaashii 3 fi tiraasii 6 naabitii naan jettee tiraasiin kun tokkoffaa fi lammaffaa jira eeggadhaa warri bitattan tokkoffaa fi lammaffaa jira tokkoffaa yoo bitan baay'ee bareedaadha. Akkasuma uffatallee ol kaas jechuudha. Gatiin isii takkattiin birrii 200 jechuudha. Tiraasiin takkattiin 200 tiraasii 6 bitee jechuudha. Meeshaan keenya har'a akkana fakkaata. Maashaallah kana gaasiifaa ta'u deebitee ammallee obboleettiin keenya timira kana sadaqachuu barbaada jettee rabbi sirraa haa jaalatu sadaqachuu barbaada ramadaana kanaaf jecha kaartoonii maannaa bitii naan jettee timirri kun argaa jirtanii kinooti timira ishee taati jechuudha. Injira ishigi tokkin ka sukkaaraa qabu sun injira kun ammoo isaa miti asheeta jechuudha. Gaafa kana illee viidiyoo isaa isin waraabee jira. Kaartooniin kun tokkochi kiiloo 10 qabata. Kaartooniin kun tokkochi kiiloo 10 qabata. Timirri kun gaafa dura dhufu 3,000 ture amma ammoo birrii 2,800 jechuudha. Kaartoonii 3 biteef kaartooniin tokkochi 2,800 kaartoonii 3 biteef jechuudha. Rabbi sirraa haa jaalatu. Rabbi anaaf kennatte isin haa jedhu akkanatti sadaqachuuf kaartoonii 3 bitta jechuudha. Rabbi sirraa jaalatu akkana fakkaata. Haga ammaatitti koomentii barreessaa akka barreessitan abdii guddaa qaba. Haga ammaatti tilmaamtaniillee isintu beekaa. Gatiin isaa qamisii kana birrii 3,000 jechuudha. Gatiin isaa birrii 3,000 baay'ee bal'aadha. Carqiin inni fixe carqii guddaa fixe jechuudha bal'aadha. Anamooyyuu suuqarraa hin binne suuqarraa osoo bitee birrii 8,000 7,000 gadhiinumaa hin jiru qamisii tokkochi anammoo hin hodhisiise waan ta'eef maaliif ofii kiyyaa hodhisiisaa guddaadha. Duraan suuqirraa bitaa ture amma suuqirraa bituu dhiisee jira hin hodhisiifadha waan ta'eef gatiin isaa kan ittiin hodhisiise birrii 3,000 jechuudha. Maaliif boota dambanyaa qaba boota gatii isaa rakkasaatitti jechuudha. Garuu carqiin isaa akkanaa miti boota an hodhisiise kanatti jechuudha. Naggaadeen achi hodhisiistee kaatee fuutee boota biraatti gurguratti anammoo isaaba naggaadeen bitattuun bita jechuudha. Boota jilmaatii bita waan ta'eef carqii akkana 3,000 carqii akkana fakkaatu kana hodhisiisee fi jira eenyullee hin amanu jechuudha. Osoo 5,000 jedheeyyuu eenyu amanuu hin danda'u baay'ee bareeda. Akkasuma ammoo carqiin isaallee carqii orjinaaliidha. Carqiin isaallee carqii orjinaaliidha. Hodhaan isaallee akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah. Akkana fakkaata birrii 3,000 fixe jechuudha. Akkana fakkaata waan gammachuun wajjin turtaniif galatoomaa isin jedha isin jaalladha nagaa.